Polis abi argisiin irraa fuudhanii cufanii beektaa lafaan maran hir'is qabanii namaan deddeemanii beekte birri sirree gani. Baaliyoo ati qofti baaliyoo lakkoofsa sagal barreessi bilis sagal barreessi baaliyoo qofti sagal naa barreessi. Sii mul'isaa laan. Sagal naa barreessi. Nuni biraa barreessaa biloon godha. Ana kamittan beeka kaa anoo nama 2,000 ergataa jira. Akkamittaan adda baafadha kaa yoo namni kana silaa kana galcha baluun galchee malee addan baafadha. Namni maaluma godhuu barreeffatamee agammaa maaliif barreeffata? Ilaa kun lolaa sagal barreessa. Dhufeera hojjaa biyyoo baalee kan jedhu argee dhufeera. Mubee. Ayyee. Afoo naan atiillee harka keessaa qabde jedheetiin zanni si badee ture. Koomentii ati cufnaan barreessaatiin ture. Laali obboleeyyan kiyya dubbii olii gadi noofina gara biraan qabila nama keenya qabsiisee irra geednee jirra. Warri qabsiise warra tiiktookiti mubee ati keessa hin jirtu ilma Oromoo qulqulluu fayyaalessas si jaalan. Ojoollee tiiktookii irratti isa hinaaftee qabsiisee guutuu irra geednee jirra. Yoo abbaan abdii waan tokko ga'e nama tokko maqaa gabbaasneef na waan kan dalage kanaaf hin jeeqaminaallee haga borganamaa eega. Tokkollee na. Eenyuun yoo Mubaarak Musammaa ta'e. Laali Mubaarak Musammaa ta'e itti cabsi Mubaarak Musammaa uummata isaatiif nama gaafata. Na dhageeffadhu abbaan giiftii sii kennu si jaalatee sii kennaa tapha jaalatee kennaa. Nati namoonni garuu hinaaffaadhaaf qabsiisan tokkoon eenyu akka waan kana waan jookarii fi jinnii maalii amaara bira dhaqanii ijoollee kenna qabsiise. Nama keenya qabsiise. Ragaa qabatamaa qabdaa obboleessa keenya dubbachuun barbaadu. Maaliif ijoollee nama walitti buusuu ta'a? Ragaa qabatamaa yoo harkaan qabaate. Na dhageeffadhaa. Namni walitti bu'uu danda'a waan ta'eef ragaa qabatamaatu jira waan kana irratti. Ragaa qabatamaa jira. Abbaan abdiis ni dubbata borganama yoo ba'ee inshaallah ni ba'a. Waan isarra ga'e. Amma bakkee ni jiru dhaga'uu dandeenya amma kabaayinsaatiif kaawwanni homaa rakkoo qabu amma seeftii isaatti nu haachisa waan ta'eef akka reefu mucaasanii Keenyaa yoo ka jiraattu taate. Waajjira jiru Keenyaa any time isaa akka gallachiisuu danda'a waan ta'eef mallaqa yoo taate nu dhageeffadhu abdii an Keenyaan jiru ijoollee ganda isaati nama qaamaanillee wal beeknu akka firaattillee naannoo maatii isaa guutuu beeku nama isatti kalaa'u dubartii wayitti bilbilee gaafadhee maal akka yeroo san godhame ilaalaati ture anillee liivii san keessa jira achi keessan ture ilaalaa ture ogguma inni liiviin sun akkas ta'een bilbilee jechuudha yeroo san amma Mubaarakiin an jaareetiin ture nama tiiktookii kanarraa nama haga Mubaarak jaaladhuun qabu itti barreessaatiin ture jalqaba mubeen akka dhimma kanaaf cinqamaa ture. Warra tiiktookarra Oromoo ta'e keessaa Mubaarakii liivii dhufee waan gurbaa kanaa dubbachuu jiru. Namoonni biraa keessaa ba'an laaluutti jirra. Maal ijji sabaa nama gartii jedhan ijji Oromoo nama gartii. Namoota hedduu laaluu jirra. Garuu yoo rakkoon tokko sirra ga'e yoo hammeenyi biraa sirra ga'e wanni irra ga'ullee hin jiru gurbaan nama ni qabaa beeku. Namas ni qaba laale waan tiiktookii kanaa miti. Nama riyaalitii lafatti illee ni qaba biyya san keessatti illee namoota jajjabaa wajjii jira. Faamilii jajjabaa qaban biyya san keessaa ni ba'a. Mallaqa Keeniyaa keessatti shilingii 2,000 yoo ati kennite siidhaan. Shilingii 3,000 yoo ati kennite si ukkaamsan. Beekamaa warri Keeniyaa turtan ni beektan. Abbaan abdii ni ba'a. Yoo ba'e garuu Oromoo wal diiguudhaaf deemti. Dhugaan isinitti maal? Dhugaan isinitti maal? Mubaarak wanni takkitti sitti dhaamadhu. Ati qulqulluudha waan hin beekne keessaa kan kaati. Gurbaadhaaf sagalee ta'uu jirta sagalee ta'iif. No, namni takka jookar Keeniyaan beeku abbaan abdii kaleessa yeroo gurbaan Keeniyaa dheengaddaa inni bosona keessa ture. Bosona keessa inni ture. Bilbilee gaafannaa maal naan jedhee mubee kiyya dhiisatti naan jedhe dhiisii an Oromoo walitti buusuun fedhu dhiisii naan jedhe la. Ati seeni wannan ilaal Mubaarak. Ati tokkoffaa abbaa afaan saatiin ilaala geeffadhaa la borgaafadhaa la kibbisiisa. Mubee Oromoo walitti buusuun fedhu dhiisii naan jedhe la. Achuma nan dhiisi namni jennaan nan dhiisa. Fayyaada ilaal Mubaarak. Firaayidee hojiin utuun taphadhu bakka mo'uwaa keessattuu jiru ijoolleen mubee abbaa abdii naan jennaan achuma nan kunoo bilbilaan jira jedhee heeloo jennaan heeloo naan jedhee abbaa abdii wannan dhaga'u dhugaadha jennaan cufate
laal mubaarak olii kaakuu laal mubaarak Jajjabee, waan nama kuni Mubarak.